Amarre dawaa barbaanna. Lilmi yoo diratan hin taatuusa. Lilmee jechuun maal jechuudha? Marfee moo? Wallaahi Amma lilmee diramuun hafeeraa baramu. Amma yoo dhukkubsatan lilmee diramuun hafeeraa. lilmeellee dhaqee baraasuma dhaqee deengiltaa ma dhaqee jira bara dawaanaan taane malee. Wallaahi lilmee diramtee jirta. Lilmee gisee siizuu manaa akkamaate jechuu fayyaa bara. Fayyineere. Fayyinee waan akkanaan goone. Fayyi. Rabbi si haafatu. Ati ammoo dhugumaan butaan si nyaatte naa gala amma akka butaan si nyaatte. Wallaahi na dhukkubaaru. Dhugumaan butaan si nyaatte halumaan naa galte akka butaan si nyaatte. Khayri maafis. Khayrumaa fi dabartii garuu maaliif miidiyaa dhiiste ati? Dhanganaa badu hedaayyuu amma kana booda inuu mul'adhu. Akkam taanare nuti si jaalannaa mi Oromoon? Oromoon maal na jaalatte waan Oromoon na isaa na jaalatte. Oromoon si jaalatte reetu. Oromoon na jaalattus na jaalachuu baattus waan naa goote. Namni na jaalate na jibbe I don't care. Ifiifiyoo nama jaalatte. Yoo fi kiyyaa nama jaaladhe. Sun bareeda xiqqoo. Namni kun si jaalatte yoo Namni maal godhaa na jaalata waan namni maal akka ta'uuf na jaalata. ati yoo namaa ati yoo namni maaliif akka ta'uuf jaalatta fakkeenyaaf nama tokko ni jaalatta maaliif akka Jaalala akkamiin na jaalata namni jaalala obbolummaa jaalala namummaa sun amma bareeda. jaalalli gosa meeqa jirti isa? Gosa hedduu kaa amma jaalalli obbolummaa jirti jaalalli namummaa jirti jaalalli sabummaa jirti jaalalli amantii jaalalli rabbummaa jirti. Kana jaalattu adda baafadhu kaa takka godhi keessa. Obbolummaa nama boojjisti. Ati tamna jaalatta ati ta namummaa ta'uu danda'a. Obbolummaa ta rabbummaa fa'aa ta'uu danda'a malee waan biraatiin jettuma. Rabbi Muzammil iduma nama na dhuftee bara. Maal godha? Yaani waan biraatiif osoo hin taane yaani osoo ani namni karaa biraatiitti hin fudhatin haasaniif osoo hin taane waan biraatiif miti ani akkuma na dhufte. Okay, si dhufee maaltu gadire? Yaani hummaan banne si galee akkuma laayifii jirutti hojjaasaa jiru irratti akkuma na dhufte akkuma duraan jirtetti yoone waan biraa dhufa akka biraatitti biratti. Kaleessa yoomsi wajjin waluu yooma agarree yoonaaf. Guyyaa wanta laayifii irratti wajji haasofne haasawuma sanii namoota asirra beeku hedduu lafatti harkisii galee waliin na dhuftan. Mangudtummaa dhuftan sanuu mangudtummaadha dhuftan. Ka kophaa kiyya sitti hin dhufin gammachuu. Namoota asirra beeku hedduu hojjetu. Nama hedduu wajjin adduutti mangudtummaa dhuftanii
maal dujan ku falchise wallahi lazim dhugaan na dhafe wallahi billah manamni khijiban tawbar manamni khijiban taw ummata wallahi chinnu qawalde manamni khijiban taw wallahi dhugaan na dhafe Abo mal godha sadhu kaamen jirum jadi taate awanna sadhu qofta kalleen jiru ummata irratti maammoodii qabatta. muti mitri dhugaadha ay maaltu muti miti bara waan muti jaamaate midhaan xaba keessaa bagumbee baran xaba ittiin jiru ammoo. Jechuu gaate abba akka ati jechaa jirtu jaaladhee jaalala si jaaladhee yoo addaan hin beekuu jetta. Jaalala maalittiin beekan namaan booya. Sun egaa akkanumatti bo'uu dandeetta malee wanni miti. Meeqa kanatti gaggalaabbatoo ifiin jibbeemi akkanatti ni bareeda akkanatti hin ta'a. Akkuma sitti tole anam abbaan namni akka ofii fedhee jiraata akka namni jedhee hin jiraatu bara. Wallahi ifiin jibbee bar dhugumaan inni jibbee jechuudha. Maal dursa jibbisiisadha? Ifiif na jibbisiisa. Sila si qofa of jibbee nama hundatu of jibbee ati qofti waan of jibbite seetame. Turre nu ka of jibbine. Amma ti si galee si arguun waan guddaadha si galee miidiyaa irra deebi miidiyaa irraan kotini laayifii illee kottu si galee. Laayifii irraa ani Oromoon 70 osoo na barreessitu gudaanatti na hidhee jirti anna dhukkubamaa soqaan 70 ana barreessaniif dhufaa laayifii abba. 70 ni dhaabanii baraas barreessan malee si jaalannaa warrunta keenya si jaallata. Mee amma uummanni kun na jaalatu akkaan laayifii deemu yoo barbaadan koppilinkii kana gizee lama qofa godhaa warri as jala jirtan hundi keessa. Mee wallaahi adda baafadha. Isaanii si fatan akka itti miti dhigoo tanaa dabbaramnee tiktaaka magasiin nu tolu ditti ati miidiyaa raabana. Koppilinkii kana gizee lama yoo godhan 200 galaami. Na jaalatan wallaahi lazim ittiin deebi'a. Rabbi kakadhaan dhiise ani TikTokii amma dhiisee jira. Maaliif dhiisee 70 na barreessa yoo si jaalannaa fi rakkate asirratti isin feena figalee. Waaw maaltu fedha silaa koppilinkii kun qaata gizee lama goote silaa amma waldaa as jala jirti. Kunuuti hundi godhaa jiranii koppilinkii akka fiidin gartuu si jaalatan hundi isaanii. Ani gizee lama gaafadhe nama 600 kana gizee silaa meeqa 200 galaami silaa deebuu sore garuu amma deemaa hin jiru. Bariin beeku malee sagaleen tanteetu nu waa guddaadha. Mijatti kun biratti ta'uu danda'a malee. Nuti miidiyaa as ilaalle. Isaanis jaallatanii hundeen koppilinkii 400 ga'u jirti. Nuti miidiyaa irra as ilaallee achi ilaallee akka jibbiinsi baay'ate argine. Isineef bakka. Wallaahi Muzambil namni si jibbu hin jiru hundi isaanii si jaallatanii. Ana beekamoo si beeka amma 70 kana maaliif si jala barreessa? Ani barreessanii rakkoon hin jiru waan si jaallataniif ani si dubbisuu barreessanii bar. Bifeenuu jetti ajooftu wadduu ajaa. Bushtii anna feetee na fedhuu baattee maannaa goota. Daangaraa gubbaa ulee. Bara isaan si fadhanii fidhiisaniis bobbaasanii si galchanii nyaachisanii si obaasanii bara. Aboo qooyi yoo nu banne jennu kana amma dhugama seeti tun dhuufudhan.
Baru Yoo muzammila nama gaafate miidiyaa kanarraa badde si gammadu fa'aa jira. Nama gisee gammadu fa'aa siin feene jira. Kan gisee asirraa galte fa'aa gammadu jira. Naaba qabaachuu. I don't care. Namaa fi ka jiraatu muzammil dantaa mataa isa jiraata. Ani agarte. Ani nama akkasiiti miti nama natti gammadan maal jedhan akkas jedhan jedhee namaa jiraatu an waan itti amanu qofa godha. Waan hin jiraadhuuf qofa beeka. Malee an wanti kana qoban qabu. Amma ni deebite jechuudha miidiyaa irratti. Miidiyaa irruma jira heessa shaafate. Amma miidumarra jira miiwaa lafarra jira. Jechuudha onlaayinii irra teessu wargisee hunda si ilaala onlaayinii irra hedduun teessu onlaayinii irra raabuutaa irra deebita raabuutaa irra deebita. Onlaayinii akkaasinatti bilbilee irraa bu'aa. Anuma qofaa fi moo uummata akkaan asirratti hin bilbilee onlaayinii irra buutamoo nama hundaa fi irra buuta. An baru amma nama hunda hin beeku. An amma namoonni an beeku tokkocha jira amma nama Ani sirratti hin dawwalu ani bulook na godhee miidiyaa irra deebi'anii bulook na godhee sirra kan hin jiru. yaa baadiyyaa hojii qabu agarte. Yoo nuti akkana kolfinee jennu kana akkuma hannee jiraannu fa'anu sheekanii hojimatti biizii ta'e malee ani gartee miidiyaa namaaf illee irraa hin banne irraa isin bawanni baduufis hin jiru. Yeroo gartee hojiin kiyya firii na godhee firii ta'etti tiktookii yoo ta'e dhufee ittiin taphadha. Yookaan immoo baay'ee itti of hin cinqu. Kanuma geessu. Eshi dalagaa darabba saanaaf sora birraa sin bachiisin taasisii buna. Amnaan bakka hanganuma gartee firii si godhuu fi siddaa tolu. Qabu kana galtee sagalee tan dalaguuf hedduu gammannee jirra. Omaa kun gammachuu hin qabu. Wallahi hedduu gammannee jirra dhufuu keetiif hedduu takka galatoomii Muzammil Mukhtaar. Okay, bakka siddaa tolu nagaan ol. Shaayii guyyaa gaarii. Tolaa nagasi. Akka mana akkas jettee na beekamu. Maaliif kafaltan uummata maaltu maalti? Maaliif kafaltan nagaame? Jana maaliif nu kafaltan maaltu isin kafalchiisaa jira? Karaa waajjiraatii saree dhaaba.
maal taatan ummata? Softee siiftuu galatooma rakkoo qabu naafiti. Ay garaan waa jaalate kana sadiidhaaba. Garaan waa jaalate sadiidhaa warummaati. Wallahi naa garuu turtuudha hin dabarti waanti. Wallahi laazim. Isin amma isinirraa akkasiimi. Ani amma bakka guyyaa kana si galee tasgabbiin nooraa. Wallahi laazim. Isinirraa akkasiimi. Ani amma irra tasgabbii qaba isin galee. Baay'ee isinitti akkana malee sagalee isaa dhaguun wannaa waan guddaadha. Amantanii. Wallahi laazim. Amma tabbushtii maal bika baltan. Wallahi laazim. Sagalee isaa dhageenya onni hin nagattee isin galee bakka. Warra koomatti. Wallahi laazim. Nama jaalatan sagalee isaa dhaguun carraawa. Ciccittuu isin warri qaama fayyarraa haasoftan ana geeffadha. Harman qabdu, maarreen qabdu. Maal isin galcheesin? Ibi ammaas warri muzammil gurbaa irraa arsiisanii bootii jettan kan hojjetan isin qoradha. Sagalee meeqanarra waraabdan arkee ture. Odoon beekuuti laayikii isin godhee bira ooti. Isin galee. Naa'uus billaa. Asaan harkootiin bira ooti. Isin galee. Ani fadhuun harma baasaa fadhuun hin baasu wanti isin dakalan jiru. Narraa isin haasa'inaa takkaan teessan sagalee meeqanarra waraabdan asmishaa muzammil jettanii banattanii deemtu sanoo tiktaakaa asmishaa muzammil ayyaa oromoo tana wallaahi billaa jaranaa maaluma taata yaa